دوان إجو ساعتي تنافق بنان سنتيما أني فايزة إلياس manni murtii federaalaa dhaddacha guyyaa irraa ooleen himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiraniif beellama yeroo sadaffaa qabe. Dhaddacha dhimma uguramuu qabeenya himatamtoota ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii fi maatii hidhamtootaa ilaalchisee manni murtii torbaan dabre onkololeessa 24/2020tti beellamee ture. Dhaddacha guyyaa irraa irrattis obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa hin dhiyaanne. sababa dhaddacharraa hafuu isaaniifis deebii khallaatan abukaatoon isaanii obbo Khadiir Bullo nageenya biyyaatiif sodaa waan qabnuuf haala biyyattirraa amantaa hin qabnu jechuun sababii hafuu isaaniitii waahilli isaanii obbo Hamzaa Booranaa dhaddacharratti dubbachuu isaanii himaniitii jiran. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa haala biyyattiin keessa jirtu irraa sodaa waan qabaniif haala kana keessatti yaaliin nurratti yoo godhamellee biyyattuun sadarkaa diigamuutti ceeti. Kanaaf mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun keenya nageenya biyyaatiif yaadneeti. Dabalataanis osoo uummatni rakkoo hamaa keessa jiru dhimma uguramuu qabeenyaatiif dhaddachatti dhiyaachuun hagas mara nu gammachiisu jechuun bulchiinsa mana hidhaa beeksisuu isaanii poolisiin mana murtiif gabaasee jira jechuun abukaatoon isaanii kun dabalatanii dubbataniiti jiran. Himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiran kaan hundi dhaddacha irratti hirmaachuudhaan haalli biyyattiin keessa seenaa jirtu nu yaaddeessaa jechuun dubbii wal fakkaataa kan dubbatan ta'us odeeffanneeti jira. Manni murtii federaalaa dhimma uguramuu qabeenya hidhamtoota ilaalchisuun ammas yeroo sadaffaaf sadaasa 15/2013tti beellama biraa qabateeti jira. Magaalaa Naqamteetti humnoonni tikaa sirna afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru dargaggoo Daani'el Eebbisaa jedhamu garmalee reebuun kan ajjeesan ta'uu maddeen gabaasani. Daani'el Eebbisaa barataa kutaa 12ffaa yoo ta'u qorumsa biyyaalessaaf nama qophaa'aa jiru akka ta'e qeerroon dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku tokko OMN'tti hime. Humnoonni kunneen guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 jedhamuun beekamutti garmalee reebuun raasaa gubbaatti gatanii biraa deemani. haa ta'u malee maatiin nama kana barbaacha irra turan ilma isaanii gatamee jiru fudhatanii gara hospitaalatti geessanillee reebicha hamaa irra ga'ee dandamachuu dadhabuun lubbuun isaa kan dabarte ta'uu OMN'tti himani. Torbee dabre keessa dargaggoonni 5 maqaa abbaa torbeetiin kan ajjeefaman yoo ta'u qaamni nama kana irratti ajjechaa raawwate qaamuma tibba dabre dargaggoota nagaa galaafateedha jedhani. Kunis kan raawwatameef kaayyoo fi akeeka sanirraa kan maqee miti kan jaan maddeen maqaa qeerroo xureessuuf kan hojjetamee jirudha jedhan. Haalli magaalattii keessa jiru yaaddeessaa ta'uu eerani. Oduu keenya birootiin labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa 5ffaa kan guyyaa lammataa haaluma gaarii ta'een hojiirra oolaa jira jedhan maddeen. Sochiin konkolaataa tokkolleen taasifamaa kan hin jirree fi daandileen konkolaataa akkuma guyyaa kaleessaa danqamee kan oole ta'uu maddeen keenya garasii gabaasaniitii jiran. Godina Arsii lixaa aanaalee fi magaalota hedduu keessatti labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa 5ffaa qeerroo Oromiyaatiin labsamee guyyaa lammaffaaf itti fufee haala gaariin hojiirra oolaa akka jiru maddeen gabaasani. Qeerroon magaalaa Dodolaa irraa bilbilaan dubbifne tokko akka nuuf himetti daandileen magaalota ollaa gandeen baadiyyaa wal qunnamsiisuun guutummaan guututti qeerroo naannichaatiin cufamee jiraachuu dubbateeti jira. Konkolaachiftoota labsii qeerroon labsite kana tuffachuun imalaa turan irrattis tarkaanfiin fudhatamee akka jiru ibsuun amma boodallee konkolaachiftoota akkasii irratti tarkaanfii wal fakkaatu kan fudhatamuuf jiru waan ta'eef abbootiin qabeenyaa kana beekuu akka qaban gamanumaan akeekkachiisnaa jedhan qeerroon Dodolaa. Oduma wal fakkaatuun magaalaa Shaashamannee keessatti labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee qeerroo Oromiyaatiin labsamee ture haala gaariin hojiirra oolaa jiraachuu qeerroon garasii dubbifnee bilbilaan OMN'tti hime. Qeerroon magaalaa keessaa bahuudhaan gandoota baadiyyaa fi bosona keessa qubatanii halkan edaa konkolaachiftoota labsii kana cabsuun deemaa turan irratti tarkaanfii fudhachaa akka turan maddeen himani. Waraanni labsii kana gufachiisuuf gamasitti bobbaafaman sodaachuun gara magaalattiitti akka deebi'anis
qeerroo shaashamanneen irraa dubbisne kun eereeti jira. Sochiin labsii uggura geejjibaa kun haaluma wal fakkaatuun aanaalee fi magaalota godina Arsii Lixaa keessatti argaman kanneen akka Hasaasaa, Adaabbaa, Heraroo, Kofalee, Qoree, Kuyyaraa, Nageellee, Arsii, Shaallaa, Eddoo, Waabee, Seeroftaa dabalatee kanneen biroo keessatti hojiirra oolaa jiraachuu maddeen gabaasanii. Harargee Bahaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti yaamicha qabsoo marshaa shanaffaa guutuu Oromiyaatti qeerroon labsame guyyaa lammaffaaf bifa gaariin hojiirra oolaa jiraachuu maddeen gabaasanii. Jiraattota jidduudhaa namni magaalaa Awwadaay irraa bilbilaan yaada isaa OMN filaati tokko akka jedhutti qeerroowwan Harargee Bahaa labsii uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee milkeessuuf jala bultii irraa eegalle hanga ammaatti bifa qindoomina qabuun guyyaa lammaffaaf hojiirra oolchaa jirra jaani. Awwadaay dabalatee magaalota akka Haroomayaa, Hammarees, Dirree Dhawaa, Gaara Mul'ataa, Cinaaksan, Baabbilee, Kombolcha, Jaarsoo, Ahmad Imaam, Funyaan Biiraa, Fadis Bokkoo, Kurfaa Callee, Miidhagaa Lolaa, Gurawwaa, Watar, Calanqoo, Qullubbii, Laangaay, Qarsaa, Dhangaggoo fi kanneen afan biroo keessattis osoo humnoonni tikaa fi waraanni sirnichaa dhiibbaa garaagaraa geessisaa jiranii qeerroon labsicha hojiirra oolchaa jirti jee namni garasii odeessa kana nuun gahe. Daandiin guddichi Finfinnee fi Harargee Bahaa wal qunnamsiisu akkasuma baha Oromiyaa qaxxaamuruun gara naannoo Shanii fi Jibuutii geessu qeerroon cufamuun sochiin geejjibaa guutummaan guututti danqamee jiraachuu kan dubbatu jiraataan garasii dubbifne kun magaalota akka Awwadaay fi Laangaay akkasuma Ejersa Ruuqaatti konkolaattota uggura cabsanii imalaa turan irrattis tarkaanfiin fudhatamee jiraachuu maddeen OMN itti himani. Hamma hooggantoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaarraa gadi lakkifamanitti qabsoo jalqaban kan itti fufan ta'us himaniitii jiran. Magaalaa Jimmaatti taateewwan tibbanaa raawwatamaa ture hordofuun rakkoon nageenyaa hamaan waan mudateef labsiin qeerroon Oromiyaa marsaa shanaffaa labsite kana duraahu sochiin godinicha keessa jiru dhaabbatee jiraachuu himan qeerroon godina Jimmaa. Ji'a onkololeessaa dabre keessa ilmaan Oromoo ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee hidhamanii turan hedduu irratti himanni dharaa banamee dararamaa akka jiranii fi torbee lamaan kana keessa boombiin yeroo lama darbatamee akka jiru himee jiraataan magaalaa Jimmarraa bilbilaan OMN fi yaada saalaati. Boombiin darbatame kun qaama kamiin akka darbatame kan hin beekamnee fi namoota ja'a irratti miidhaan qaamaa kan dhaqqabe ta'uu fi nama tokko akka ajjeese ibsuun sababaa kanaan waraanni murna shiftaa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Oromiyaa fi poolisoonni federaalaa baay'inaan magaalaa fi aanaalee godinichaa hedduutti buufamuun qeerroo baay'ee hidhaa akka jiranii fi sochiin uummataa magaalarraa magaalaatti dhaabbatee jiraachuu eeraniiru. Miirri yeroo ammaa qeerroon godina Jimmaa keessa jiru miira qeerroon Oromiyaa keessa jirtuun wal fakkaataadha kan jedhu maddi keenya garasii dubbifne yeroo kamiyyuu caalaa jabaannee qabsoo keenya karaa kamiinuu cimsine mirga saba keenyaa kabachiisuu irratti gahee keenya bahachuu qabnaa jechuun dhaameetii jira. Kana malees ajjeechaan lixa Oromiyaatti ta'e diraamaa murni seeraan ala afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru ofii ajjeesee raawwate uummata Oromoo maqaa balleessuuf deemu waan ta'eef kana akka qeerroo Jimmaatti ni balaaleffannaa jaani. Labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa shanaffaa har'a guyyaa lammataa godina Baalee aanotaa fi magaalota hedduu keessatti haaluma karoorfameen hojiirra oolaa jiraachuu maddeen keenya garasii dubbifne OMN itti himani. Konkolaattota uggura cabsuun socho'aa turan irratti tarkaanfileen garaagaraa fudhatamaatii jira. Waraanni murna afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru gara buufata konkolaataatti deemuun abbootii qabeenyaa dirqamaan akka konkolaattota isaanii bobbaasan dirqisiisaa akka jiran odeeffannoo garasii nu dhaqqabe kan mirkaneessuudha. Konkolaattonni hedduun labsii kana sodaachuun dhaabbachaa jiru. Akkasuma daandileen konkolaataa godinicha keessa qaxxaamuruun gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti geessu danqamee oole. Daandiin godina irraa gara godinaatti geessu tarkaanfii qeerrootiin guutummaan guututti danqamee jiraachuu mirkaneeffanneetii jirra. Labsii ammaa kana adda wanniisa taasisu godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti haaluma yaadameen hojiitti hiikamuu isaati kan jedhu maddi keenya kun guyyoota itti aanus kana caalaa cimsinee milkeessuu keessatti qooda bahachuu qabnaa jaani. Harargee lixaa magaalaa Cirootti labsii uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa shanaffaa qeerroo Oromiyaatiin labsamee ture hojiirra oolchuuf mana ishii cufattee akka jirtu jiraataan gamasii bilbila.